بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بليان كي أنا جا قبضو جرتو الحمد لله. ريفا مودين فيديو كان أقدر ما رجع فتملي برهن دبرنا سنين جرا. أرى فيديو أجايبة تقارجه هدو تكون ريبه سنيك أودو في وانتما فيديو سوتجي والقبط وان تكو كبيه كراسني هي مجريتي. هنا كم سنة ست أرجتان كن همتو هرماتي همتون هرما كوني كان جلا كانان سبيل أوف كيساك أبو أما اللي جرا إسا كيساك لا فعدايو فتنك كمالي نمتي تلوكا كسبون جيرا جرا كيسا جيليك أبو تجرا كجرا كيسا جيليك أبو سون اللي كجلا كانان سبيل أبو كون اللي نكون أكمر جتان كنا ركوبا كانسريتيف نمسات إلا كون أكنا جرا ركوبا كانسريتيف نمسات إلا جرامي دبته ما صدورا nama saaxilaafin saaxilu sarrabbitu beekaan waa doktoraa miti hima dhagahe waan tokko dhukkuba nama qabsiisaa eega jedhame yooma irraa fagaatan bareedaadha. Akkasumarra viidiyoo tokko na ajaa'ibee uffata amma dhiirri uffattu jala isaa kana keessa wanti ajaa'ibaa wahii mul'ate wanti sun dhukkuba nama qabsiisaaf hin qabsiisu isinumatu murteessaa gara viidiyoo wajjumaan ilaalla. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan musliimaa obboleeyyan oromoo reefaan kana dhageettan hundi keessan mee waan hojjedhu kana qajeelan na hordofaa. Wanni kuni paanti normaali paanti magabaarraa bitamtu yoo bitee galeenii jedhu waan addaa keessatti arge waan keessatti arge kana mee walumaan laalla na hordofaa. Na argaa jirtu jedhee abdii qaba. Huccuu kana keessa waan ajaa'ibaa arge paantii tana keessatti waan amanuuf nama dhibu asiin dura qabattoo maagneetii qabu maal nama godhaa nama maseensaa akkas jechuu dhagahu turre amma ammootu waan ajaa'ibaa argan paantii rakkinoo wanna kana baay'atu kana keessa maagneetii jira takka lama sadii afurii shanii jaha torba saddeet sagal kudhan kudha takka kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeet dudda duuba kanaanillee asirra jira kuno kudha saddeet kudha saddeetii miga makaani kargin kudha sagal diidami takka diidami lama diidami sadii diidami afur diidami shan diidami jaha diidami torba diidami saddeet diidami sagal soddoma amma gawaan kana laala irraa baasuuf deema. Yoo faayidaa qabaatillee hin beeku waan faayidaa qabaaf dhibee qabaan hin beeku garuu yoo faayidaa qabaate egaa warri beektan yoo jiraattan nutti himtanii lakinoo kana dura ofii kiyyaa keessaa baasee maal akka itti ilaaluuf keessaa baase lakunoo wanni kuni kino sibiila
sibiila qabata kinoo laala magneetii qaba akkana jechuun maal jechuu akka ta'e egaa duuba warri beektan yoo jiraatte nuu ibsaa. Kaampaaniin wanni kana oomishelleeni bileen kileen jedha akkana kun wanni warraana fakkaata akkasi gaa waan dhibee qaboo taatellee ofirra laala waan akkasi argee sheer isinii godhee galatooma. Kunoo akkuma isin ija keessan argitan kana sibiila keessaa guuraa jira. Wanti kuni dhukkuba nama hin qabsiisaaf hin qabsiisu fayyaa namaatiif bareedaadha hin bareedaa miti ka jedhu isinumatu murteessa. Kunoo laala akka maagneettiidha wayita inni kana harkiseetti qabatu ija keessaniin laala. Wallahi mee rabbi nu haa tiksu fayyaa keenyaaf ofaa'eenu viidiyoo kana obboleeyyan keessan hundaafiyyuu sheer godhaa dhaqqabsiisaa isiniin jedha fayyaan taphaa miti. Agan dhukkubsanneen dura rabbi nu haa tiksu hagumna kennaa of tiksuu qabna. Kana fakkaataa isinitu murteessaa kaasee achi isinumaaf dhiisaa dhukkuba hin qabsiisaa hin qabsiisu ani waa doktoraa miti dhaqeellee cheekii hin goosifne. Hundaafuu kana fakkaataa. Assalaamu alaykum warahmatullahi